qabsoon kun hoggaa eegaltu darbe Torontootti dhiyeessaa ture na fakkaate qabsoon kun hoggaa eegaltu revival stage jennu irraa eegale dadammaqiinsa irraa eegale ummanni keenya akka wal beeku akka wal baru akka jabaatee dhufu gochuu irratti hojii hojjetamaa ture deengada kaasanii ture garuu torbaatamoota keessa qaroomina qofaa miti kataa ture qaroomina qofaa miti yookiin immoo ummata dadammaisuu oromummaa dagaayisaa dalagaa ture cinaa biraatti immoo waan oromummaa quucarsaa qancarsaaf qoqqoodaa dalagaa ture sochiileen positively contribute godhan akkuma jiranitti kun immoo jiran jechuudha keessattuu eega qabsoon jaarmee siyaasaatiin hoogganamu torbaatamoota keessa madde gara fuulduraa dhufe booda yeroo duraatiif Oromoon wal dorgomuu eegale jechuudha. Aangoo irratti aangoo hooggansa jaarmaa irratti wal dorgomuu eeguun keessattuu immoo hoogganoonni ciccimoon torbaatamoota keessa nurraa dhumuun hoogganoonni bakka saniin hin madaalle ol bahuun efficiency hooggansa leadership efficiency hir'isaa waan deemeef namni immoo waan dalage waaqa agarsiisuu gaafa dadhabe loyalty efficiency osoo hin ta'in loyalty amanamummaan sadarkaa itti nama walitti fiduurra waan ga'uuf qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaati irraa kaasee murnummaan dhalachaa dhufu murnummaan sun immoo naturally default position itti deema jechuudha. Default position hoggaa jennu kan hin reefu isiniin jee qoqqoodama uumamaa kan gosaa fi kan lafaatti deemuudhaan naannummaan dhalachaa dhufee jechuudha torbaatamoota keessa. Kanaaf saddeetamoota keessa qabsoon Oromoo qancaruu fi naannummaan dawarfiin ni shaakala. Gara tokkoon naannummaan qoqqoodamsi qabsoo quucarsaa qabsoon quucaruun immoo naannummaa fiid godhaa ture jechuudha. In the 80s waan dheengadda Facebook irratti akka paaltuu irra dhugaa seenaa waan durarraa eegalee dhiigni Oromoo irra jigaa ture akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. 91 booda immoo bifa ajaa'ibaatiin tokkummaa fi Oromummaan dagaaguu eegalan. Dargiin kufuun Oromiyaan jaaramuun qubeen dhufuun mirqaanni yeroo san dhufe sun murnoonni yeroodhaaf illee taatu akka walii dhiisanii fi Oromummaan murnummaa caalte Oromummaan naannummaa caalte yeroo itti dhufte ta'uudha agarra 91 keessa. Keessattuu immoo wantoota boodarra murteessaa jiran kan torbaan darbe dhiyeesse qubeen wal ga'uun Oromiyaan jaaramuun birokratization of Oromoo kan jennuun qophiileen adda addaa qophiin yaadannoo aanolee qophiin odaa bultuun sagantaaleen gullallee godhamaa turan sun Oromummaa dagaasuudhaan naannummaa qaqqabuu danda'anii turan jechuudha. 91 booda immoo gara 80mootaatti deebi'e. Akkamitti? 92 booda kufaatiin dhufe Oromoon mirqaanni sun jalaa cabuun wal sababsuudhaatti deemame jechuudha. Wal sababsuutti maal jammammaa ishee Oromoo? Injifannoo abbaan isii hedduu mo'amuun immoo yataamaan ija. Mo'amuun takkaa injifannoo fiduu dhabuun namu abbaa ittiin ta'an keessa hin jiru abaluutu fide abaluutu rakkoo tana uumee jira. Injifannoo immoo abbaan isii hedduu anaatu injifannoo tana fide namu irra wal saama. Injifannoo wal saama namni. Injifannoo dhabammoo irraa dheessaa jechuudha. 91 booda 91 namu nutu keessa jira nutu injifannoo tana fide irratti deemu ture waliin deemu ture. 92 booda immoo quba waliin qabu dhufe jechuudha. Keessattuu immoo hooggansa gara fuulduraa jiru irra duuluunii fi duulli san immoo hooggansa san qofa irratti osoo hin ta'in naannawa hooggansi sun keessaa madde busheessu irratti xureessu irratti duulli godhamaa ture jechuudha. Kanaaf barri 90moota akkasumas 12 bara Oromoo keessatti qoqqoodamsii fi naannummaan akka malee cimee dhufe akka ture hubachuu duuba deebi'anii wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Barri kun immoo baroota murnoonni siyaasaa hedduunis Oromoo keessaa itti biqilan bara jaarmeewonni itti adda faffaca'an bara hooggansinis adda itti baba'ee walirra gaarreeffataa fi walitti itti duulaa ture ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa barri wanni naannummaa akka malee hammeesse 90mootaa fi 2000moota keessa qabsoonii fi qabsaa'onni akkasumas jaarmeenii siyaasaa ummata isaa keessaa bahee biyya alatti maxxantummaa argachuun biyya alaati irratti isinillee asin turtanii daasporaa irratti hirkachuun
diaspora immoo resource xiqqaa waan qabuuf the competition over resource over very scarce resource naannummaan bal'inaan akka babal'ataa deemu godhee maaliif namu waan kutachuudhaaf gruppii isaa ijaarrachuunii fi nama walirra kakaasuun bifa saniin cimaa deeme kana qofa osoo hin ta'in sirni mallasaatis qoqqoodama kana daran babal'isuu irratti hojjetaa ture bara 90mootaa fi barri 2000 yeroo naannummaan Oromoo keessatti baay'ee itti dagaageedha. Kunundi qoqqoodamni kunundi 80 irraa dabalee dhufee ifan baane ture. Jaluma jala qoqqoodama malee namni afaan baasee walitti hin duulu ture. 2001 qoqqoodama 5 qacaa jaan yaadattanii bara san keessatti naannummaan hedduu gadi buutee ummata addaan qoqqooddee jaarmaya siyaasaa qofa osoo hin ta'in jaarmaya amantiif jaarmaya hawaasaa sadarkaa adda qoqqoodutti itti seente. Yeroo laafinni Oromoo keessaa rakkoon Oromoo keessaa akka malee itti saaxilamee alagaanis itti fayyadamuu turte akka ta'etti yaadachuun barbaachisaadha. Mootummaan yeroo saniitis kanatti carraa fayyadamuudhaan aangoo fi dheereffachuu danda'e. 2008 inumaa uni hammaate. Keessattuu warri dargaggeeyyii kana yaadadhaa. Harree ugaa hamileen isin tuqamu tatanarra hamtuurra akka dabarre akka yaadattaniif nimtuuba isin geesse. 2008 namni akkanatti agartan kun taaziyaa waliin dhaquu sadarkaa itti dhaabee ture. Buna wajjin dhuguu sadarkaa Starbucks tokko seene tokko hin seenne keessa turre beeytanii. Ni beeytanii achirraa kaanee jechuudha. 2008 yeroo akka maleetti sabni keenya naannoodhaan itti qoqqoodamee hedduu uummata keenyatti miidhe ture. Wanni agarru maali? 70moota 80moota 90moota akkasumas 2000 keessa wanni agarru maali? Wanti meetiin jira. Naannummaa maddisii lama. Tokko haala uumamaati gosaa fi qubsuma lafaatiin rabbiin nu uumuu isaati. Lammaffaa sirni siyaasaa fi sirnummaan keenyas akkaataan itti daayivarsitii maaneej godhe rakkoo uumuu isaati. Hoggaa jeneraalii hoggaa laalte qabsoo saba keenyaattis taate qabsoo saba biraa keessatti bu'aa buusuu dhabuun aarii abdii kutannaa walirratti abdii kutachuu kollaasoo kollasiif self esteem kajennu kana fidaa jechuudha. Confusion uuma jechuudha nama keessatti yeroo kana ummanni adda qoqqoodamuu jaarmeewwanni siyaasaas ummata waliin qabanii deemuudhaaf waan sharafan waan hin agarsiifneef addaan qoodanii deemuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. So 70moota naannummaan keessatti Oromoo keessatti 70moota irraa kaastee biqilaa guddachaa dhufte 2000moota keessa 2001 2008 affarroo baaftee qabsoo Oromoo nyaachaa turte. Qabsoo Oromoo akka malee miidhaa turte 2000moota keessa. 2012 as hir'ataa suphamaa dhufte. Akkamitti suphamte? Somehow keessattuu Oromoon biyya alaa waan gara fuulduraatti irratti walii galuu dadhabnaan waan durii irratti walii galuudhaan murteessite. Nostalgia as tactical tool of healing kan jennu kanas yoo yaadattan qophii afran qalloo, qophii Maccaatuu Lamaa, qophii Baalee, qophii Alii Birraa, qophiin 2000moota keessa godhamaa ture sun yeroo duraatiif Oromoon addaan facaatee qabaleen teessu waliin dhuftee yeroo wal agartee turte jechuudha. It's very fascinating. Waan gara fuulduraa irratti waan amma irratti walii galuu dadhaban, hoggansa amma irratti walii galuu dadhaban, taa'uftaa amma irratti walii galuu dadhabanitti waan kaleessa zamana dukkanaa zamana hamtuu san irratti walii galchuu hin danda'amne. 2012 irraa kaasee namni keenya walitti deebi'uu, waliin haasa'uu, wal dhaggeeffachuu hoggana ammaa irratti walii galuu baatu hogganoota wareegaman irratti sochii har'a irratti walii galuu baatu sochii kaleessaati irratti walii galuu irratti dhufe. Itti aansee maaltu dhufe keessattuu 2013 irraa kaasee sochii yaadannoo durii san irratti aansee maaltu dhufe successful campaign gochuu eegallee jechuudha. Fakkeenyaaf sochii Boyqoo Baddallee, Oromoo First, Oromiyaa Xiyyaa kan Haacaaluu fa'aa godhaa turan sun Oromoon bal'inaan akka walitti dhufuu fi dadammaqiinsi bifa haaraan mirqaanni bifa haaraan shurufkaan Oromummaa bifa haaraan yeroo itti dhufte akka taate yaadachuun barbaachisaadha.